biyya darbannaan jarrattiin afaan banteen na diidatti seenee jechu sanii fi where is my bag jee saadachi booda where is my bag naan jechaa oolu gisee hunda jechuudha. Abdi badii lakka doonii tan akkana qabate dooniin tu wata kana eebate guteetiyaa. Afrikaan jengam no machine money this injen Africa no machine. Abdi badii sojjin biyya tanatti illee waan wajjin ta'in waan hedduutu jira waan hedduu. Saat kun maqaasaa Google baafneef jechuudha. Maaliif Google baafneef waan hunda ni beeka. Ni beeka malee hin beekuun isa biran jirtu. Kana mana ammasii kun hin beekaa naan jedhe. Amma abdii baddiisi isii kiisaa qaba. Rifaatuudhaani rifaatuun lakkaa kiisa keessaa yoo sadhabsiistee jirti. Amma afaan arabaa afaan ingiliffaatiin maal jedhu duuba where is my yellow card where is my ishiin jeenga amma afaan isaanii tokko tokko hangaan dhage ish tiin tiririn jee orgaanas dhee kasir buusanii jee oh okay kom seeninaan jee. Bakka inni jirutti kolfaa tapha malee gaddaamuufiin hin mul'atus hin turu. Kennaa ganama rabbi namaa kenne eenyuyyuu eessattuu namarraa hin fudhatu. Qoosuun meeshaa muuziqaa taphachuun weellisee shubbisuun dandeettii isaati. Bara 2015 seenaa isaa irraa OMN irratti xinnoo isinii dhiyeessinee turre. Keessa namaa hunda beekuu baatanillee hunda kennaafuu keessummaa miti. Artist Abdii Fadis. Sirboota walaloo, yeedaloo, manzumaa, misoomaaf dinagdee, qabeenya uumamaatii fi teessuma lafaa, seenaa fi gootummaa umrii gabaabaa keessatti waan hedduu leellisee jira. Keessattuu sirbi hayyuu Bakrii Saaphaloo ittiin leellise qofa osoo hin taane seenaa Bakrii Saaphaloo rakkina qubee dhabuu fi fala uumaa abdiin itti ibse weellise waan dinqisiifamu yoo jenne oduu ho'isuu hin ta'u. Afaan keenya murteessee afaan Oromoo barreessee barruu dhabuun afaan saba saayaachisee unkura barnoota sabaloo nanu dhaalchisee barruu dhabuun afaan saba saayaachisee unkura barnoota sabaloo nanu dhaalchisee. Artist Abdii Fadis ogummaa hedduu qabu kana silaa Oromoo ittiin tajaajiluu malu hongessee biyya abbaa isaa Oromiyaa irraa bahee amma biyya Jarman magaalaa Nuurambarg jiraata. Magaalaa keessa jiraatutti akkuma tasaa walitti dhufnee jennaan OGMC'n bakka buunee anaa dhufu jenneeni. Anaa nun jedhe. Baga nagaan atilee dhufte Mahamma keenya duraan dursee baga rabbii wal nu gorseechuun barbaada. Haa ta'u eega koronaan kun dhufe xiqqashu namuu qalbiin weerartee ture. Amma alhamdulillah koronaanis gabaabbate. 2015 keessa irraa eegallee qabsoo guddoo keessa wajjin turre. Yeroo san gaafas namoonni hedduu wajji turre namoonni sun har'a nu jalaa illee faca'anillee ati numa jirtaa baga nu jiraatte jechuun barbaada. Amiin wajjinuu baga jiraan. Mee waltajjii garaagaraa irratti weellisuun alattillee ati meeshaa muuziqaa taphachuun beekamtaa weellisa nama bohaarsuun beekamtaa taphni ati yeroo hedduu waltajjii irratti jettuu fi namoonni irraa akka baratan namoonni akka waa hojjetan ittiin jajjabeessituun gaafuma dhalate jettu takka illee jirti. Har'a isitti deebitamoo tabiraan nutti himta dura. Har'a wanni inni dubbachuu barbaadu alhamdulillah har'a eegaan biyya Awurooppaa illee dhufe mootummaan biyya Jarmanii illee nu qeebalee waraqaa nu kennee jira. Jalqaba waraqaa illee nu kennine achumaanuu fa'aatillee baga gammaddinaa jechuu qabdi. Baga gammadde siin jedha. Kanaan dura marii nama hedduun biyya Jarman kana keessa goone keessatti waa'ee baqattummaa waan tokko tokko tuttuuxanii jirtanii ati gaafsan keessa gadi bu'u jettee turte. Har'a xiqqoo isii yaadannoo wayitasan si qunnamerraa waan takka nuun jettaa. Egaa yaadannoon kiyya kun hedduudha. Jalqaba immoo yaadannoon biyya Masrii keessa dabarseen kaasuu barbaada. Biyya Masrii san baay'een jaaladha. Koomunitii achi jirtullee hedduudhaan kabaja. Obboleessa keenya kabajamoo jaalatamoo obbo Gumii Masrii keessatti Oromoo Farist jecha jiru sana dura isa biratti hin dhagee. Masrii san keessa seenaa hedduun qaba. Keessaa hoo anaa fi Sa'ad Usmaa'il. Masrii osoo hin gahin dura. Ati Masriitti hin dhalanne biyyatti dhalatte. Akka ani beekutti ati nama haga sadarkaa makiinaa qabullee natti fakkaata. Maal rakkattee biyyaa baate?
seenaa biyyarraa yoo haasinaan jette gaanii biyyatti gaagartee alhamdulillahi abbaan kiyyalleen qabeenya ni qaba duraan makiinaa abbaa kiyyaattis oofeetiin jiraachaa ture jireenya badhaadhaa keessaan jiraachuu ture jechuudha osoo amma badhaadhinni dhufin nuti badhaadhina guddaa keessa turre duraan akkasitti biyyarraa gaafa san waa'ee aartii kana keessaan ture hawwisoo mana barumsaa keessatti aartii osootiin hojjedhu kanuma makiinaa teenyaa soofuun aartiidhaas hojjedha aartii osoo hojjedhu kaaseta albama duraa gartee murteessaan rabbuma isa jedhu san baasee yeroo murteessaan rabbumaa kana baasee booda beekamtiinis dhufte mootummaallee nu bobbeekuu eegale achi gaa sagantaalee adda addaa nu afeeruu eegale nuti gaa sagantaa OPDO'n afeertu irratti argamuullee hin barbaannu garuu gaa dirqama ta'e yeroo san argamuma turre jechuun maaliif harka kijibuun hin barbaachisu yeroo argamnu sanitti jechuun nuti uummata keenyaa hojii wal arguudhaaf argamuu turre achi uummata keenyaan gizee wal argine gaa sagantaalee adda addaa godhama kan wallifnu sirbi keenya keessaa'u sirba gartee wayrabbiin simmudin waa dhabaan fuula namaa san baay'ee jaalatanii turan isaan illee hedduutti hojjetan. Wayrabbiin simmudin waa dhabaan fuula namaa waa dhabaan harka namaa jiraachuun lubbuutu siyaama. Wayrabbiin simmudin waa dhabaan fuula namaa waa dhabaan harka namaa yoo hojjechuu baattee siin ja'a kun namaa kanaafi yaalubuutoo hojjechuu sidamaa. Amma gaa kana sirba waa dhabaan fuula namaa kana osotumaan hojjedhu yeroo tokko gartee artistii teenya kabajamtuu jaalatamtuu halluu daawwiti wajjin qophii calanqoorra gaggeessine calanqootti osoo gaggeessinuuti gaa amma wallistoonni kun qoratamuu qaban jaanii maallaqni gartee isaanitti hojii walii galle maallaqa guddaa ture maallaqa sanis nu kan nuti didanii yeroo kanaan gaanii fincila kaasee jechuudha mataa kiyyaa yeroo kana mootummaan abdii fi taajuun saayimni keetaa shurbe biyya kana keessa jira isallee argachuu dandeessa yeroo kana gartee qorannaa nu dhiyeessanii maallaqa keenyas nu dhorkanii sababa sanii kan ka'e qophii calanqoo san booda OPDO wajjin qophii takka illee hojjechuu hin dandeenye achirraa gartee nuti biyya sanirraa bahuuf murteessine jechuudha yeroo isaan hidhuuf nu barbaadan jechuudha uummata kakaaftan waan jiru. Hayyee achi baqattee biyya Masri seente? Achi baqadheetiin gara Suudaan dhufe Suudaan kana torbaan lama moo kanaan ture Suudaan booda gara Masriitiin deeme jechuudha. Suudaan biyya baatee haga Suudaan seentu kana Masrii haga seentu kana guyyaa meeqa si fudhatee akkamitti deemte? Wallaahi biyyarraa Suudaan hanqaan seenu guyyaa 5 fudhate Suudaanii fi Masrii dus guyyaa 4 baraa keessa deemne Masrii seenne jechuudha. Masrii hogguun seene koomini. Nagamaan seentani? Nagayaan seenne. Uummanni Suudaan makiinaa nuun ari'a malee nagumaan seenne. Wanni karatti isin qunnamee jiru? Wanni karaa nu qunnamee illee jiru garuu baraa siinaa san keessa warri gartee nama kana makiinaa karaa deemtu xalafanii halee fi kanallee irraa baafatanii jiranii rabbiin garuu san wal nu ta'een alhamdulillah nagumaan seenne. Hayyee mee Masrii nu dhaqe amma gaa Masrii hogguu dhufnee jalqaba gaa hogguun Masrii dhufee biyyi Masriituun bareedduudha. Ubaana dachii jala deemu kana gartee tireena dachii jala deemus dura Masriittiin argan Awurooppaatti osoo hin ta'in almasru umma duniin siin jaa Masriin arabni hogguu sii makmaaku Masriin haadha addunyaatti siin jaani beekta osoo Awurooppaan tun ifaan ibsatiin maashoo warra dura ibsate isaan tolchee jechuudha umma duniin ta'us eegaan Awurooppaa dhufeen beekee jechuudha ummanni Masriillee namas araba keessaa ummataan ani galatoomfadhu jechuudha arabni biraa gowwaadhaas namaafillee hin yaadu arabni Masrii sun namaafillee ni yaada Afrikaa ta'uu taatillee numa boonaa jechuudha haa ta'u gaa gartee ummata kuush kana ni jaalatan mootummaan keenyallee gartee ummata Oromoo kana jibbu isaan ummata kuush kana ni jaalatan jechuudha ummata Masriirraa jaalala guddaadhaan hubadde jechuudha yeroo Masrii dhufu. Waan achitti hin daganne jira waan jettan itti fakkaate itti deebi. Seenaan achitti hin daganne obboleessa kiyya Saad Ismaa'il amma aktiivistii beekamaa ta'ee jira isa kana yeroo jalqaba arku hogguu inni haasa'u hedduu haasa'u beekta karaarra waliin dhufne. Inni illee amma as jira miti osoo argine waan hun jedha. Inni as jira miti inni faatti iyyatan inni mirqaanaadhis. Gaafaan an achitti qophii qopheesse Saad carraa ol seenee na laalullee hin arganne warra alatti iskiriina na laalee ture dokumentii san siifin erga viidiyoon isaanii jira. Yeroo san Saad kuni waliin beeynu beekta gaafaan an Masrii keessaa bahuu deemu makiinaa keessa wal barre hedduu na duuba haasawaa beekte aboo jara keenyaan jeen mucaan kun hedduu lallabaa har'a qabamnee jirraan jeen wallahi kun ammoo inni nuuni beeka qabamnee jirraan jeen Masriin nu qabdee nu hiite jechuudha hidhamne. Jalqaba kanarratti argeeni abdii faddisii akkam nagaa jennee dubbisnaan inni illee tokko weerara wayii qaba magaalaa yeroo masa seene Masrii kaayiroo tanaan ammoo isa dura bubbulee ture beekta
amma achi booda bakka atiiftaan inni deemtaa miree gara baharaa kana wajjin deemnaa jedheen ookee naan jedhee galgala san sirriitti illee xiyyeeffatee nallaan illee nan beeyne guyyaa amma gara taaribaa kana yookaan ammoo gara awurooppaa kana imaluudhaaf jalqabnu konkolaataa keessatti wal agarree konkolaataa nu deemnu ammoo minibaasii akka biyya keenya akka uummataati ani teessoo dhumaa gubbaa taa'ee jira teessoo dhumarra taa'ee ni haasaa ni kolfaa inta badhaa sirrii malee abdii faddisi mucaan akkana iyyuu kun maalidha naan jedhe jennaan maal abdii faddisi irrifatte yoo qabamtellee yoo galtellee biyya keetti galtaa gara tokko dabartu jennaan bakka arra tafaa'ulli keenan taane qabamnee jirra jedha abdii faddisi. Akkuma inni jedhe duuba Aleksaandiriyaa magaalaa jedhamtu jennee bahara yaabbachuudhaaf deemnu aboo dargaggeessi biyya shanii shabaabni guutuun nutti yaa'ee nu qaban. Hogguu hidhamne gaa biyya gala namni yoo chikti bahara irra qabame jechuudha. Karaa biyyaa si darban karaa Itoophiyaa. Waraqaan qabnu waata kan qabnu ani UN itti galmaa'eetiin obbo Gumii kan irreefu siin jeessan Gumii amma achi jira community Masriitti dura bu'aa ture Abdallaa tokko Ameerikaa jiran amma fi Hamdaayil Awustiraaliyaa jiran ijoolleen haalaan jaaladhu ijoollee gaggaarii birra kunis Ingilis jira namootaan gaa maqaa isaanii irraan fadhee dhiifame jecha isaan kun warra gartee duguggura duwidaati Oromoodhaaf achitti jechuudha fuudhanii warri community kun UNHCR'tti yeroo nagalmeessan kophaa kiyya geessanii nagalmeessan kabajaadhaan jechuudha walisaa keenya beekamaa dhufe jaanii nagalmeessanii waraqaa UNH naa kannanii waraqaa saniin qabaan sababa waraqaa kanaatiin biyyatti nan deebisanii dhaani waan juun qaba kana sa'aatii wajjin hidhamne nu qaban wata nu qaban kana taaksii irraa namuu bu'ee buluuf itti kaa'e namu kun garas buluufaa kun masgida seenaa kun marree seenaa lakka abdii faddis ka achi buluuf baraaruu geemiti maxbashaa wanni chipsii itti godhan tokko jira chipsii faa sambuusaa faa alatti itti dalagan warri arabaa kun lakka abdii faddis achi jala seenee jira borsa asallee karatti darbee jira amma maxbashaa san jala turee erga jedhee booda namicha wahii maxbashaa san jalaa duuba namicha wahii kootu bahii wata jedhuun maxbashaa jala qaban abdii faddis sotaachii qaban afaan arabaa kanan beeku biyyi guutuun arabaa poolisiin qabde kan abdii faddis wata qaban abdii faddis takkaa lama shuqulan wata xiqqoo shuqulu jechuun takkaa lama in kabalanii yeroo kabalan afaan arabaa inni beeku lakka ashhadu an laa ilaaha illallah ittaqillaa rabbakum jedhaan jedhadha ittaqillaa rabbakum allahu akbar osoo jedhu akkasitti abdii faddisi poolisiin konkolaataa basan oofaa ijaan fi amma utuu abdii faddisi jedhume lakkaa inni borsaa wajjin kaardii isaa beektaa yeroo takka jira yeroo jechuun waraqaa iqaamaa biyya san ittiin jiraattu yoo waraqaa sana qabaanne alaxuul soofort immiidiyatii biyyatti si darban yookaan hidhaa biyya san keessa turte malee yoo inni illee si baasuu hin dandeettu achi keessa amma abdii faddisi isii kiisaa qaba rifaatuudhaani rifaatuun lakkaa kiisa keessaa yoo isa dhabsiistee jirti amma afaan arabaa afaan ingiliffaatiin maal jedhu duuba where is my yellow card where is my amma inni ittaqillaa rabbakum fi ulayyuu dagat amma tapha duraa mul'atee bira osoo poolis my yellow card osoo dhiya aniin awwala rifadhee poolisiin bar irrifattaa miti rifaatuu keessaan hin kolfumatti gad dhiisee jiru hin kolfe rifaatuu qabamuu Itoophiyaa galuu iyyuu osoo nagalchanii irraanfadhee kolfuma kanatti oofee gaggabee lafarra deemee ergasiin argatee wata argatellee maal jedhamee ta'a alhamdulillah argadhe where is my bag jedhane where is my yellow card jedhane yellow card itti baase akkasitti achi dhufnee amma hidhaa keessa turre hidhaa keessa yeroo turretti amma maal jedheen beektaa wanni mudannoo alaaf abdii faddisi yoo milleen irraa fanneen daganne tokko ibaadaa miti mana hidhaa keessatti beektaa ibaadaa kana akka jaba goona du'a kana akka jaba yaa rabbi as keessa nu baasi osoo goonu amma maal jedheeni namuu rafaati manaa maganama agartan natti maal jedheenan waan xiqqoo amma waan adii yoo argite in milkiidha wanni sun beektaa kaawwata gaafadhu waan biraati kaawwata gaafadhu waan biraati kaawwata gaafadhu waan biraati ijoolleen amma miidiyaa kanaan na daawwachaa jiran ijoollee Faransaa jirantu jira Ingiliz jirantu jira ijoollee ammallee Jarmanii keessa jirantu jira ijoollee Noorwee jirantu jira ammallee Noorwee gurmeessaa tokko fa'aa jedhanii isa fa'aa billaa miila kana baqasanii turan amma namuu wata lafaa ganama kaanu baarii jedhanii ni mucaa tokko fa'aa waraqamayyuu qabu silaa Itoophiyaatti kagaluu qabu nu wajjin achi bahe garuu as dhufee biyya tanallee waraqaa jireenya illee argatee jira alhamdulillah baga rabbi kenneefi amma abdii faddis ganama subii dhuma hirriba isa jaalata akka malee abdii faddis hirriba jaalata amma giddii dirqitti otoo kaafne ana kunoo jedhee hirriba keessa maal taatee jennaan ana uffata aadaa Harargee uffadhee boollowitti na darban jedhe boolla san keessaa garuu hadan dabaa san watanii jedhe haddi sun bichaa wacittee gaafadhee nan kunoo abdii faddisiin jira hin dubbatar Manaamaaniin huccuu aadaa Oromoo uffadhee boolla keessa aadaan namni harkisee na baase osoo mana hidhaa keessa jiru jechuudha. Sa'aat kanatti himee beektaa
Sa'aat kun maqaa isaa Googil baafneef jechuudha. Maaliif Googil baafneef waan hunda ni beeka. Ni hin beekaa malee hin beekuun isa bira hin jirtu. Kana mana ammasii kun hin beekaa naan jedhe. Hayyee mana amma kiyya kana hiikiin jedhe. Akkatti gaa haadaan huccuu aadaa uffadhee haadaan anaa billoo hidhate na baasanii akkamiin bakka abdii kiyya hidhaas baanee jirra bishaanillee baanee jirraan sodaatiniif duuban deebitu naan jedhe. Haddi qillee akkasuma beejennan ani kakadhee rabbii samii dachii uumeen kakadhe har'an baanaa jedheen. Gumii fi gartee warri achi jiran UN itti nuu katabanii warri UN dha nama 470 keessa ana nam 10 akka qofa dhufanii nu baasan anaa fi Sa'adii fi ijoollota wajjin Awurooppaa tana seenne bahar keenya tokko ammaan tana Firaankfurt jiraata nu 10 akkam qofa keessaa baasan jechuudha. Asirraa gaama Sa'adii wajjin wal barumsi seenaan eegale jechuudha. Wayita mana hidhaa kana keessaa baanee ammaan tana waraqaa afaan Ingiliffaa isaa dubbisuu beeka. Sa'aat kun afaan Ingiliffaa dubbisee wallistoota keenya warra bahara daakuu deemuu qabameetti waraqaan isaan nu kataban warra koominiitiidha. Bahara daakuu dhaqan malee doonii qoranii biyya qaxxaamuruu fi miti yaanii nu barreessanii sababa sanitti baanee jechuudha. Hidhaa kanarraa baanee. Hidhaa keessa baane ammoo nu amma bahara deemnu malee jenna amma abdii fadhiisi xiqqoo bishaan kanallee sodaata beektaa bishaan kana bahara kanallee sodaata xiqqoo lubbuu isaa kana jaalata. Amma eegasii duuba dallaala kennatti bilbilannee har'a imbaala warra har'a bahu nu geessa jennan abdii fadhiisi kaayirootti deebi'a ingala jedhee deemi. Ani karaa masiriitiin deebuu deemu sodaa deebira bishaanis. Amma lakkaa inni nu bira amma deemi mannaara kara beeka biiti guutuun araba afaan arabaa beeka kara deemu wata wallaale abdii kutatee lakkaa inni ammallee kana keessa manaa masa yaadate nuti as deebi'ee akkasitti bahara wajjin dhufne. Amma gaa egaa inni akkas jegaa rabbi nu baasiyeetiin carraa biraan qabnu gara bishaanii deebine tara dura akkaataatti qabamne ni beeyna tara tana anaa fi saadaddaan banne duuba hogguu bishaan qorruu namni baay'eedha. Sa'aat guyyaa afurii boodaan harke doonii irratti kamana matooraa keessa seenee kacileen gara galchite hin beeku sa'aat ta'uu isaatu. Inni illee amma as jiraa miti osoo argine waan nuun jedha. Egaa inni as jiraa miti inni faa xiyyatana ni mirkaanaa dhiis. Xiyyatana ni mirkaanaa beektaa arabnichitti morma kana naqabee na rarraase. Ani egaa hogguu dura naqaban poolisni where is my bag hin jee beektaa. Itta qullaa rabbakum where is my bag hogguun jee baakii maal gaafattaa biyyeen na jala haxaa'e miila kanaa beektaa. Ani wanni niin baakii gaafadhuuf waraqaa xiyya yeloo santu keessa jirta yoo inni cisaar. Yoo sunarraa badde biyya na darban. Biyya darbannaan jarrattiin afaan banteen na diidatti seenee jechuudha. Saniifi where is my bag jee saadachi booda where is my bag naan jechaa oolu gisee hundee jechuudha. Gaafa dhufnu baharri kun beektaa nuti kan beektaa jala tokkin. Alama yoo du'aayi godhannee yoo dhumnellee dhumne yoo rabbi torkaa qaba jiraachuu kenna. Tigbata dhiisee faa nama garii ilaala beektaa. Abdii fadhiisi lakka doonii tan akkana qabate dooniin tokko akkana eebbate guteetiyaa eebbate guteetiyaa. Waan inni gaafa sana achirratti waliin taane namuu beektaa ni boo'aa maal jedhaa garuu alhamdulillah rabbii isa keessaa nu baase har'allee Awurooppaa nu fide Awurooppaatti illee gaa kun abdii fadhiisi walumaan jirraa magaalaa tokko waliin jirraa takka addan baane kaambillee baara irratti wajjin baane adda baane Itaaliitti Roomatti ammallee sa'ama takka bara magaalaa addatti adda baane jechuudha Roomatti illee diiqama takka wal agar ammallee achi hin baane muushinii watanii dhufu. Kaambiyan jiru tabballee abdii fadhiisnetti himan yaa rabbii kiyya mucaa kana gara garamuu yaa rabbii kiyya addanna baasi jedhee du'aa godhatanii ammallee kaambii seentarii sanirraa kaambii biraan dura dhaqee ammallee abdii fadhiisnetti fidan jechuudha. Where is my bag na jalaa hafuuti taanam where is my yellow cardin baagin na jalaa hafuuti dee akkasitti ammallee kaambii Eerlaan kan jedhanii achi ji'a torba wajjin teennee ana abdii fadhiis akkuma illee asiin dura na saaxilee na hime jechuudha. Waraqaa kaambii qabnaa waraqaa uummata kan qabnu yeroo 10 qabna qarshii 10 qofa yeroo biyya kana 10 qabna yeroo 10 saniin amma kabaaba jedhanii doonarra nyaatama pilaara sanyaachuu deemna amma kaambii dhaabanii. Ni jarjaranii afaan Ingiliffaas ni beekaa gaaf tokko duuba tikeetan qabnu tireena keessa nu qaban tikeetan qaba kanaga aboo qabamnee jira qarshii 60 yaadamni biyya kanatti nama gurraachomsee deema. Sa'aat gaanu qabanii jiraniiti amma Ingiliffaan keen dalaguu anaa dubbataa usiin jeen. Arra anaan nu baasaa hin dubbatin hin jeen. Nu wayi lafa beena wayi waa beena nu yabseen lakkaa warri koontiroolii tikeetii ilaaluu jiru. Gara nama 10 nu marsan qabamnee jirraa bara. Amma abdii fadhiisi maal naan jedhe Ingilifi keen dalagu Ingilifa kiyya dalagaatii atamuu sun naan jedhe hajee jireen. Paaspoortii nu gaafatan nama jedhe paaspoortii marree nu jedhe nu beekanii jiran akka nama haaraa ta'an. Paaspoortii jennaan abdii fadhiisu jinnuu naas ufne waraqaa dheeraa akka kaambii kana gartee fuudhetti kenna. Paaspoortii waraqaa amma zenduroof itti dhufne jechuudha. Birrii 10 illee kennee manii zis jedheen ballaqa hin qabnaa maashin Afrikaa no jedheen maashin tikeetii irraa muratan kabaabura Afrikaan jiru. Afrikaan jeen gaamma no maashin manii
Ziis hin jeen Afrikaa no maashin. Akkatti tuttuqanii muroon hin beekuudha bara namni hin garsiise. Okay Afrikaa no maashin nan jee kommiti nan jee na hojii kottu eegaa amma afaan doochiitiin. Nuti qarshii kudhan san qofa qabna. Kaan bijirraa bara. Qarshii kudhan san gardetee doonaara waan jaamu san takka argineen beeknu doonaara san itti bitachuu deemnaa bara. Nu fuudheetuma nu geessee taagasti keessa waan jaamu jira. Ka guyyaa guutuu jechuudha. Numa lamaaniifuu taagasti keetti nu kutee feetan ol deemaa feetan gad deemaa nu jee kara feeta. Tikeetti majarri nu murte kana nu eessa mate namni akkasitti osoo doonarii illee kababbi illee nyaatin kaan bitti deebinee garuu adabbii guddaa jala akkasitti dandamannee jala baane abdii faddis wajjin biyya tanatti illee waan wajjin hin ta'in waan hedduutu jira waan hedduu. Ani gaafa san beektaan amala gaarii tokkoon qaba biyyattiisi makiinaas waan hin oofu jecha ogummaa madraka illee ba'ee sirbu suufa uffadheeti akkasitti nashaaxa uumeechi bahuu san hin beeku beekta. Kanaan gabbee kumaan fincaanii gabbeetti uummanni sakuriitii adiidhaa miti. Warri sakuriitii kun ogguunani oliin deebi'ee jee tikeeta murattee jirtaa hin anjaa. Afaan hin beeku kam jeetiin itti himare. Tikeeta hin qabu hin seentu nan jaa. Ishiin jeen amma afaan isaanii tokko hangaan dhage. Ish tiin tiririn hin jee. Orgaanas dhee kasir buusanii hin jee. Oh okay kom seeni nan jee. 2015 jechuun yeroo afaan hin beekne isaa. Seenaan gaa hedduudha gaa biyya kanaan dhumuu ka Masriin dhumuu wanni na qunnamees waan hedduudha. Gaaf tokkos mana barumsaatitti waatu si qunnamee jedhan. Mana barumsaa kana gaafaan dura dhufe. Sa'aatiin kun si duuba waa hedduu natti himuu barbaada. Yeroo gaaf san kaameraa kan qabu malee sila ragaan sitti agarsiisuu danda'a. Tiyyatan inni mirqaan. Waatu isa qunnamee naan jedhe. Maali wanni sun? Kani bar waan si qunname himi jaaniini gaaf tokko abdii fatis jee eegalaa bar. Tayyee himanni tasaa dhiisee. Mana barumsaatti wanni na qunname barumsa barachuu jirra. Ijoollota hedduu hojii baranna. Ani hedduu afaan kanaafis mirqaanan qabu isaan kanarraa xiqqashoo aaraan qaba yeroo sanii waraqaalee nuun kennanii uummanni kun akka nu teessiseetu nu godha afaan baradhaa jaanii nu geessanii beekta. Kana barsiistuun lakkoofsa kana nu barsiisti. Lakkoofsa afaan Ingiliffaadhaa xiqquma maqaa afaan doochi kun. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, acht. An acht tan jechuun beeku. Eeyitumaan jaan afaan Ingiliffaa. No Ibrahim acht naan jette. Jara keenyaan jee. Eega 8 acht taate 9 ta'uun oltu osoo nurratti hin tufne galee ana kaanu yaasaan jedhu mannu kun. Acht jechaa walla guyyaa guutuu mana barumsaa teenye. Waan baay'eedha. Amma garuu agalatoomani amma waraqaas nu kannanii. Agalotooma. Yaa shaggaa baadiyyaa jalqaba yeroon biyya tana dhufu nama dura kaambitti na dhufe hawwisoo jaaree asitti akkaan hafu kana godhe isa. Ani Norweeyin deema jeetii yaada qaba. Abdii fatis biyya kana dhufee jechuu dhageenyaan dhufeeti. Ani Xaaliyaan illee tureetiin jira, Norwee illee dhaqeetiin jira. Biyyi hundinuu fokkottuudha biyyuma tanaarra jiran. Ani yeroo sanaan yaadni kiyya Norweeyuma ture. Maaliif? Norwee tanaan fedhe yeroo sana. Amma akkasitti shaggaan dhufee na fuudhee kaambiidha. Sagantaa qopheessee sagantaa adda addaa wajjin qopheessine. Sagantaa sanirra turre achi gaa shaggaan mana isaa na fidee mana isaa kana guuniin bulee ganama duubaniin fincaana jeetiin guuniin ka'e sakuriitii nama eeduu jira beekta dhufanii na qaban mana isaatti inni illee kun ni yaadata ijoollota inni hojii galuu wajjin sakuriitiin tun dhokadheetiin bulee beek bahinaan jee jechuudha piliis niin fincaanaan jedhe hin jiru uummanni kun garaa jabaata beekta fincaanii wajjin kan subiidhaan na baase beekta fiinta qabeetiin kuteen kaa'uu kan ta'u dhabee eegaa biyyuma yaa jiru biyya ambaa mukaacita naam mormaa elemoo alii jeesan sirbaatiin kuti darajaarraa gad deema. Eessa deemtan? Alabbeetiin fincaana kaamanarraa ari'ame uliidha. Karaa alaan ari'ee bir namichi dhufe. Shaggaan amma akkasitti na jala gabbee abdii bakka haaluma biyya kanaatu kan haaluma fincaani sittiin dhufanaan jee jechuudha alatti. Alaan na dhufe achi muuziqaa waliin wanna goggoone waa'ee biyyoota Awurooppaa biraa naaf hime. Sababa sanitti ashaaraa sinna kanis kana dura ashaaraa akkanas kennu na godhe shaggaa baadiyyaati. Yeroo zamana dheeraa hojii turre hedduu walaloo barreessaa hedduun dinqisiifadha. Kompiitaratti illee jabaadha. Sirba tokko kaanaa fi taaju shurrubbee eega biyya tana dhufne baafne illee isaatu xiqqashoo miiksii nu godhe sitti sagalee miiksiingii jechuudha. Sirba sanillee si dhageessuu ni danda'a. Eegaas dhufne kagoone jechuudha. Akkasii kitaaba isaa kana kan lammadaati jechuudha. Kitaaba kan ammaan tana wanna godhe. Kitaaba waataa kun walaloo jajjabduu if keessaa qabdu. Walaloo gartee sabummaatii fi walaloo gartee oromummaatii fi dhukata qabdu jechuudha. Walaloo dhuka qabdu as keessa baase shaggaa baadiyyaa baay'ee namaan dinqisiifadhurraa jechuudha. Galatoomne. Amma abdii fadiis maal irra jira? Gara fuulduraatiif hoo maal irraa Amma abdii fadis barumsa gaafa san jibbee eegalee jira.
gara fuulduraattis waan artiidhaa gartee waan uummata kiyyaan gartee addaan turree jirraa waan walitti na fidu amma godhuudhaaf qophiin qaba. Uummanni Jarmanillee gartee amma hamilee kennaa jiranii ijoollota keenyaaf illee dubbii Oromoodhaa dhageeffachaa jiran amma duraan nu dhaga'een ture amma nu dhageeffachaa jiranii gara fuulduraatti waan guddaa goona jennee yaada qabna. Garuu immoo akka gartee hawaasa Awurooppaa keessa jiraatuutii fi hawaasuma biyya alaa jiraatuu fi hawaasa Oromootti artiin Oromoodhaa gartee xiqqashoo hawaasni deeggarsaan cinaa dhaabbachuu irratti beektaa xiqqashoo gargaarsa beekte artiin tun maallaqaallee osoo hin ta'in yaadaan wal gargaaruu fi sagantaalee adda addaa kana uummanni Oromoo qopheessuu irratti argamuudha barbaaddi. Waan kanatti osoo uummannis xiyyeeffannaa kennee jeetii yaadaa jechuudha. Maal godhuu qaban mee amma addaan baasanii yoo keessa isaa ilaalanii hawaasni ijaaree waan kana itti fufsiisuu qabamoo maal godha? Amma artiin kaasita gurgurachuu hin danda'u wallisaan. Fakkeenyaaf amma wallee takka ni baaftaa yuutuubii irra keessa warri yuutuubara biraa yuutuubuu makeetii irraa buusee yuutuub kaan irra kaaya. Waan kana baasitti baaftee goota. Kanaaf hawaasni oguu wallisaa wanta godhu deemu amma keessaa gartee warroonni gartee akka gartee biizinasa adda addaa keessa hojjetan artistootaaf ispoonsara ta'uu waan xiqqoo jechuudha. Waan inni kun uummata isaatiin itti wal quunnamu ispoonsara yoo ta'eef artistiin Oromoodhaa uummata irraa fagaachuun fedhu maaliif jaalalli isaa uummata wajjin waan jiru jecha. Saniifuu amma warri biyya keessaa si hojjetan oguu biyya alaa jirtu maallaqa guddaa si gaafatan muuziqaa tokko siif hojjechuudhaaf saaksifoonitti si naquudhaaf akkasuma waa hundi ni gurguddaa. Waan kana hunda gootee yoo har'aan harkanne xiqqashoo ni ulfaata jechuudha. Yeroo atis hojii hin qabnetti ni ulfaata. Waan kanarratti osoo itti yaadame wanni ni jiru kana fa'a. Hayyee dhumarratti wanni dhaamattu jira. Dhumarratti wanni hin dhaamadhu gaaf tokko hayyuun Oromoo tokko maal jeeni beekta namni tokko piroofeesara dubbii tana rumaan deebi'e irra deddeebi'uu keessa wahumaatu dhufa beekta. Piroofeesarri kun waggaa 25 guutuu biyya Faranjii ture. Amma kana waggaa 25 biyya Faranjii tureeti gaaf tokko Oromiyaa daawwachuuf gabbu'e. Kana ogguu Oromiyaa daawwachuuf gabbu'e qabrii daawwachiisan qabrii namni irraa dhume jechuudha. Kana qabrii tana osoo daawwatuuti dhagaa qabrii gubbaa piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 5tti du'e. Piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 3 du'e. Piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 20 du'e. Waggaa 3 du'e. Waggaa takka du'e. Dhagaa irratti arga. Ajaa'iba jirana jee. Piroofeesara Abaluu dhalatee waggaa 3 du'e. Dhalatee waggaa 5 du'e. Dhalatee waggaa 10 du'een kun maalii jee gaafate jechuudha warra qabrii nama daawwachiisu kana. Nuti biyya keenya kanatti Oromiyaa keessatti eega qeeroon gartee bilisummaa tanaaf lafaa kaatee gartee qeeroon tun waan hunda addaan baafatte hanguma biyyaaf hojjete umrii isaa katabnaafi jaani dura kanuma katabanii beekta. Ajaa'iba gaajaran akkam hanga biyyaa hojjete. Piroofeesara kun biyya Faranjii waggaa 20 turee dhufeeti waggaa 3 biyyaa hojjete achii booda du'e. Duuba aniin kun amata 25 biyya Faranjiitiin dhufe Oromiyaaf waan kan hojjenne yoon du'e maaliin jaamaa dhagaa qabrii maal naa katabdanii jennaan. Piroofeesara Abaluu akkuma dhalatee du'ee jennee dhagaa qabrii keetirra sii katabnaa jenna seenaan akka kanaafuu namoonni gartee seenaa balleessanii seenaan isaanii ammaa booda ni katabamaa jechuudha. Akka duritti nafu jechuudha. Dhaloonni ammaan tana dhaloonni qubeedha waa barreessaa deema namni hamtuu hojjetee seenaan isaa numa katabama jechuudha. Seenaan ni nafu jechuudha. Duraanillee seenaan takka baddullee jechuudha. Amma kanaafuu seenaa gaarii warra hojjetu rabbi na waa godhu jechuun barbaada. Isinillee akkasumatti. Hayyee galatoomi wanni biraa wanni itti dabaltu yoo hin jiraanne. Wanni biraa wanni itti dabalu tokko ka jiraatu saahibi kiyya tokko ammaan tana biyya jira waanuma nu qunname irraa jechuudha mudannoo dirree dhawaa tana magaalaa Harargee guddittiidha gaafa iidaati dirree dhawaa dhayineeti huccuu bitanna inni dhayine kana uraageen tun kophee gisee gurgurtu obboleeyyan keenya kan uraagee jechuudha galatoomanii miila tokko gubbaarra kaayan miila tokko achi jala kaayan tokko as gubbaa kopheen miila mirgaa qofaa jira beekta amma kophee tana laallateeti quxurii 40 takka bitate wajjin binne lachuutu miila mirgaati namicha birattis miila 2 bitaachaa fi innis miila 2 mirga bitate fatisi galle kaane dabaru oguu galle kophee gurguranii isin gurgurani isaatuutu lachuu likkiidha jee furate miikaa keessa kaayate namicha birattis miila bitaachaa 2 fi durjiirraa fuudhe inni gubbumarraa tanaan naataa jee fudhatee bara hoggi beektaa tanaan naataa jettee wanni fudhatu balaa sittaati beekte amma oguu galluu miila mirgaa ta'e jechuudha aboogaa saahiba kiyya kophee miila mirgaati akkamiin jeenga amma dubbiin dirree dhawaa deebuun hin taatu fatisiif dirree dhawaan kiiloomeetira 64 boru iida abdiga akkuma rabbiin godhe dabarsineeti chiyoo dafiraa jira namumatti illee firaa jirutti dhiisi jee boru iidatti hin godha akkamitti duuba iidatti gootaan jenni wayita namni na dhufe
akkattiin ejjanaan jedhe. Dhuguma gaa wayita namni itti dhufe akkatti ejja. Mee akkamitti? Amma kophee miila mirgaati jechuutu. Wayita gartee ijoolleen saayibboota keenyaatiif kun dhufe akka gartee namni iccitii kana hin beekne miila akkana godhee eksii godhee. Akka namni irratti hin beekne jechuudha. Wayita namni biraa ta'e mana qofaa beekaa miila diriirsee jala. Kophee lachuu miila mirgaati. Akkasitti amma Oromoonis gizeen akkasitti waliin laala dubbiin suniif ta'an Oromoodhaa ammaan tana waan takkaan nu qabate jechuudha. Waan takkaan nu qabate. Kophee miilaatiin kaa'amee jira jechuudha ammaan tana. Kanaafuu kophee miila takkitti adda haftee dhaynee dafnee deebisnee yookaan jijjiirree furachuu qabnaan jaa galatoomaan isin jaa.